shittoo bareedaa kan illee nama azangoon shittoon tokko kan nama cannaqus jira kan nama garii namaadha saayinsii waan adda addaa namatti kaasu waan namni ittiin cannaqamu dibachuun barbaachisaa miti waan waliigaloo kan namni irraa jaallata jedhamee yaadamu dibachuudha tokko kan nama cacannaqu saayinsii qabu faa cannaqutu jira inni kan biraa gara haadhotii keenyaatiin kan jararraa eegamu dhiqachuunis akkuma kana uffata bareedaan keeyachuun jararraa uffanni bareedaan jaraadha uffata shari'aa gaxametu bareedaadha uffata bareedaa gaafa jedhamu faashinii miti faashinii uffatanii waan qaama jaraa wassafee waan qaama jaraa mul'isu uffatanii gara masjidaa deemu miti dubartoota keenyarraa ka eegamu uffanni bareedaan uffata rabbiin biratti bareedaadha jedhame ija shari'aatiin bareedaadha jedhametu bareedaadha wanti namaa galuu qabu jannanni kuni karaa rabbiin namaaf kaa'e malee galamuu hin danda'u karaa nafsiyaan deemeen itti gahuu hin danda'amu abadan wantan taabuuf jannata barbaachuuf yoo ta'e karuma rabbinaa kaa'e sanaan yoon deeme malee bira gahuu hin danda'u fakkeenyaaf mootummaa amta duniyaarra jiru hojii akkanaadha namni argachuu qabu qabxii akkanaa nama fide ogummaa akkanaa nama qabu muuxannoo akkanaa nama qabu jedhee yoo baase maxxanse nama seera isaan guutiin hin fudhatu nama seera sanan guutiin kuftee xadhee dabarsa wakadhalika al-aakhira aakhiraanis waan barbaadamuu fi akka barbaadamutti bakka barbaadamu sanatti yoon argamin karaa barbaadde deemte waan barbaadde hojjettee itti gahuu hin dandeessu inna sil'ata Allaahi ghaaliya laysa la'aban meeshaan rabbii widdiidha